meeshaan kuni guutuunii firaashii dabalatee gara Tulluu imaluuf jira. Yoo yaashama harka fuudhee kabajamtoota daawwattoota keenyaa nagaa waaqayyoo bakka jirtanitti isiniif haa ta'u jirtu nagaa keessanii ani nagaa guutuun qabaa galanni waaqayyoof haa ta'u. Egaa har'asi meeshaa qabadhee isiniif dhufe meeshaan asitti argitan kuni kan Tulluu Booloo deemudha amma gara Tulluu Boolootti imaluuf jira. Meeshaan kunillee kan as gubbaa kaa'ee muraasa yoo ta'ani kanneen keessaa hafanillee ni jiru jechuudha. Kan mana hin finne wantoota gurguddaa namatti ulfaatanidha. Innis firaashii meetir kaa'amsaa fi meetir kaayaa akkasumallee soofaa wantoota ulfaata kanallee hin qabdu jechuudha obboleettiin keenya. Isa bakkuma fe'amu sana mana namaa kaa'ee sababni isaa mana kanatti fiduudhaaf baasii lamatti ta'a jedhee obboleettii kanaaf waan yaadefini wantoota caccabuu jalaa salphumatti cabuu danda'anii mana kiyyatti fideetanii isaan kaa wantoota akka firaashii akkasuma soofaa bakkuma itti feenu sana yookiin mannaaraa mana namaa kaa'ee jira jechuudha. Haa ta'u malee egaa wantoonni asitti argitanii erkabootidha. Erkabootiin kuni dibilaayitiidha. Baay'ee guddaadha. Akkasuma erkabootii malee maaltu jira jettanii kuni maashina shunkurtii jechuudha. Maashinni kuni dhugaa dubbachuudhaaf shunkurtii qofa waan daaku isinitti fakkaata garuu maashinni kuni meeshaa guutuu qaba. Shunkurtii qofa hin daaku foonillee asaakatti wanta barbaadan raafuu irrattillee hin daaka jechuudha. Aga qasirii aga kaarotii wanni qasirii fi kaarotii caalaa ulfaatina qabu hin jira jedhee hin yaadu garuu isaanillee hin daaku jechuudha. Maashina kana meeshaa isaa guutuu wajjin qabdi jechuudha obboleettiin keenya. Haala kana fakkaata gubbaan isaa kana fakkaata jechuudha. Gubbaan isaa kana fakkaata. Yeroo kaarabaa yookiin ibsaan illee hin jirre kanaan fayyadamtu jechuudha. Wanna kanaan fayyadamtu. Egaa maashina shunkurtii kanallee qabdi erkabootiin jira isin jedhee erkabootii biratti garuu kasan maandajaan jira. Kasan maandajaa fi kan ixaana itti aarsan akkasuma saarbisii bunaan kennan buna qofaa fi miti bishaan illee kennuu ni danda'ama. Saarbisii bunaan kennan yookiin bishaan kan kennan illee ni qabdi. Akkasuma asitti jechuudha kuni kan daabbootii kan biddeenaa miti jechuudha. Gulbuudha faashinii bittee dhaabbiidha garuu kan daabbooti jechuudha. Wanni kuni keessaallee banee isin agarsiisa. Keessi ishii maal akka fakkaattu kunoo keessi ishii kana fakkaatti baay'ee kan natti tolte yookiin kan namatti toltudha dhugaa dubbachuudhaaf haala kan fakkaatu. Daabboo yeroo keessummaan hin dhumnes mana keessanitti akkanatti daabboo keessa keessanii teebilii nyaataa kaa'uu hin dandeessuun isiniin jedha kabajamtoota daawwattoota keenya. Asitti immoo waan ajaa'ibaa qabdi. Wanti ajaa'ibaa kuni saaniidha jechuudha. Saanii akka filannoo abbaatti firee 12 saanii kun jechuudha. Firee 12 qabdi saanii zirbii fi saaniin kuni biddeena qorxii itti fayyadamuudhaaf gargaara. Kalarii isaallee sirriitti agarsiisuu nan danda'a. Kalarii karaadha jechuudha. Xiqqoo kaameeraa ofirraa butee waan viidiyoo waraabaa jiruu fi isatti mul'achuu dhiisuu danda'a. Kun immoo kan maashina shunkurtiiti jala kaa'ama jechuudha. Kun nikeelii waan ta'eef akka nikeeliin kun hin miidhamnee fi akkanatti jala keessanii shunkurtii keessan itti naqattanii salphumatti daakuu hin dandeessu jechuudha. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya meeshaa kana kan na biratti argitan kana malee wanna mana namaa bitee kaa'ee isinitti meera. Firaashii firee 2 meetir kaayaa meetir kaa'amsaa akkasuma soofaa kani minxaafii erkabootii kana jalallee buusanii hin qabdi. Isallee achuma kaa'ee hamma walumaa galatti meeshaa kana fuudhee deematiin jira jechuudha. Bakka konkolaataatti yaabbatanitti deemaa jira. Imalli keenya gara Tulluu Boolooti. Egaa maal kana qofaa obboleettiin keenya barbareellee na ajajattee jirti. Barbareen ishii hin xumuramnee fi meeshaa kana fe'eefiin barbaree ishii immoo yeroo xumure namatti ergaaf jedhee yaadee jira. Barbareellee haadha ishiitii ajajjee jirti. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya isinillee ijoolleen Tulluu Booloo akkasuma Gincii Amboo naannawa waliin hojjetan meeshaa barbaadan ajajachuu hin dandeessu. Akka fedha keessanitti isin geessina. Meeshaa binnee as dhaabannee konkolaataatti yoo ergine namni achi dhaabatee gincisaa ta'uu
Amboo Tullu Booloo namni achi dhaabatee isiniif maatii keessan keessaa yoo jiraate as dhaabannee isin ergina. Lakkii isinumti bitaatee isinumti immoo nuu geessaa hoo jettanis geessus hin dandeenya. Yeroo jedhaatii lakkoofsi koo yuutuubii gubbaarra jira. Meeshaa barbaaddan ajajachuu hin dandeessu. Meeshaa mukaas hojjechiisaa jira jechuudha. Namoota ijoollee tokko meeshaa mukaas kan ajajanii jira. Yeroo meeshaan sun illee bahu viidiyoo isinii waraabnaa. Viidiyoo keenya laayikii godhaan jajjabeessaa. Isinis yeroo jedhaatii meeshaa barbaaddan ajajadhaa. Baay'een isin jaalladha. Baay'ee baay'ee.